Hello guys, akkuma kanaan dura tutorialiiwwan garaagaraa barnoota aappii garaagaraa irratti fi koodiiwwan garaagaraa akkasumas faayinota garaagaraa hojjechaa waliin turre kunoo guyyaa har'as barnoota baay'ee barbaachisaa fi namoota baay'ee rakkisu haala salphaan kan isin barsiisu isiniif qabadhee dhufeera. Kunis barattoonni yuunivarsiitii yookaan immoo namoonni garaagaraa proposala garaagaraa fi dookumenteeshiniiwwan adda addaa yeroo hojjetan haala kamiin akka dookumenteeshin isaanii bifa instructor isaanii yookaan bifa seerichi itti gaafatuun seeraan ittiin hojjetan isin agarsiisa. Wantoonni kunneenis maal dabalatu yoo inni paging format, table of contents, list of tables and list of figures wantoota kanneen isin agarsiisuuf deema. Haalaan hordofaa. Calqaba maal hojjetan jechuudha. Paging format. Paging format keessatti warreen proposal yookaan documentation keenya keessatti preliminary parts warreen jedhaman kanneen akka abstract, table of content, list of tables, list of figures akkasumas acknowledgement warreen jedhaman kunneen lakkoofsa roomaa kan jedhaman yookaan immoo roomaan nambarii warreen jedhaman fuulli isaanii hojjetama. Kanarraan kanaaf main body warri introduction irraa yookaan immoo chapter 1 irraa kaasee immoo maaliin hojjetama isaan immoo lakkoofsa hinduutiin yookaan immoo tokko lama sadii jennee kan waamu sanaan hojjetama. Title paging keenya immoo pageedhaan hin hojjetamu. Title page irratti fuulli kamiyyuu jiraachuu hin qabu. Kana akkaataa kamiin akka hojjennu isin agarsiisa jechuudha. Calqaba eegallee jira. Kun title pageedha. Asumarratti click goone jechuudha footerii isaa kanarratti. Eega click goone bakka insert jettu kana deemna. Insert erga jennee page number jennaan jechuudha. Rakkoon qabu ammaaf title page irraa eegalle garuu booda akka irraa badu yaadaan qabadha. Amma paging keenya galfachuuf jira. Paging dhufne kana keessaa kan feene filanna page number 1 jedhee jira jechuudha. Achiin asitti click goona 1 2 3 jedhee jira. Garuu isaan kun preliminary dha. Akkuma isinitti hime acknowledgement, abstract isaan kun maal jechuudha preliminary part dha. Amma kanarratti waan jedheera dhufeen fuula kanarratti click godha jechuudha. Fuula calqabaa irratti achiin dhaqeen page layout kan jedhu akkuma isinitti mul'atu page layout kanarratti click godheen bakkee break jettu kana dhufa. Break jedheen gadi dhufee ka'een next page isheetu kanarratti click godha. Click godhee gaafan gad darbu kana wallandeeffadha. Okay, gaafan dhufu asirraa page number 1 jedhee jira. As maal jedha page number 2. Amma immoo break godheera dhufeen asirratti click godha jechuudha. Achi insert jedha dhufeen page number ergan jedheen booda dhufeen page format page numbers gaafan jedhee as dhuftii akkuma isinitti mul'atu number formats jetti. Number formats kana dhufeen maal godha jechuudha ishee kanarra kaa'a jechuudha. Roomaan ishee kanarra kaa'een start from ishee jedhu kana akkuma isinitti mul'atu roomaan number 1 kanarra kaa'a. Ergan kaa'ee kun number 1 irra jira. Isheen kun maal taate roomaan number 1 roomaan number 2 jedheera. Kun immoo introduction part keenya. Introduction part keenya immoo roomaan number 3 jedhee jira. Garuu akka seeraatti roomaan number 3 dhufnaan lakkoofsa tokkorraa eegaluu qaba jechuudha. Isas maal goona as keessa baanee kaanee gara olii kana dhufna. Asitti click goona. Click goonee ammas deemnee page layout ala dhaqnee break goona jechuudha page keenya. Next page. Next page yeroo inni asirra nu fida jechuudha. Kana wallandeeffadha. Next page kanarra jira jechuudha. Kun Roman number 2 ta'eera. Amma immoo asirra jira introduction koodii dhufeen kanarratti click godha. Ergan click godhee ammas deemeen insert kan jedhu tokkeedha. Achiin dhufeetan page numbers kan jedhu click ergan godhee format page numbers kan jedhu kana bana. Format page numbers koo keessaa maaliin filadha jechuudha. Amma immoo lakkoofsan filadha jechuudha. Lakkoofsa isa kana ergan filadhee start from 1 jedha. Okay. Then akkuma argitan introduction koo maal irraa eegalee jira tokko lama sadii afur shan jedhee dhufa jechuudha. Calqabaa kaasee isin agarsiisu. Kana dhiisaa hin balleessinaa. Roman number 1 Roman number 2
kun immoo number 1 jedha jechuudha. Amma maal goona title page keenyarraa page balleessuu qabna. Isaaf gochuuf footerii kanarratti click goona. Achiin ol baanee bakkee kana different first page bakkee turatti click goona. Erga click goonee akkuma argitan kan page irraa badee jira jechuudha. Kun Roman number 1, Roman number 2, asimu number 1 jedhee eegala jechuudha. Kun maal keenya jechuudha akkaataa kamiin akka paging formatii keenya hojjechnuudha jechuudha. Paging formatiin keenya isuma kana wantoota sadii of keessaa qaba. Wantoota sadii keessaa inni calqabaa title page irratti fuulli hin barreeffamu. Inni lammaffaa preliminary part warreen jedhaman Roman numberiidhaan fuulli isaanii kaa'ama. Inni sadaffaa main body yookaan immoo introduction irra kaasee kan jiru lakkoofsaan barreeffama jechuudha. Lakkoofsa Indo Arabic warreen jedhaman 1 2 3 warreen jedhaman barreeffama isa hojjennee jirra jechuudha. Inni lammaffaa table of content. Table of content keenya immoo akkaataa kamiin kaawwannaa paartiiwwan yookaan immoo headeroota jiran table of content kaawwachuudha jechuudha. Table of content keenya eessa gala as gala jechuudha dhufee abstract galarraa. Kana gochuudhaaf maal goonaa headeroota keenya kanneen akka abstract, acknowledgement, chapter 1, introduction warreen jedhaman mata dureewwan keenya hunda isaa maal goona deemneetu gara heading irratti import goona jechuudha. Kana gochuudhaaf hunda isaa select goona. Abstract kan jedhutti click goone kaanitti hoomii yaalaa dhufneetu heading 1 kan jedhutti click goona. Heading 1 nu ta'eera. Ammas dhufneetu acknowledgement select gooneeti heading 1. Chapter 1 bira dhufneetu heading 1. Kanas heading 1 akka irraa badu beekamaadha. Achiin itti dabalannaa. Dhufne kanas heading 1 lama ta'a jechuudha. Ishee kana immoo maal jennaa heading 2 kun immoo 2.2 nu ta'a jechuudha. Okay. Dhumneet kana maal ta'a jechuudha. Sorry asirraa 2.2 sorry 2.1 nu ta'a jechuudha. Miti kun 2.1 use case kana immoo dhumneet heading 2 kun immoo 2.2 ta'a. Maal ta'a 2.3 sorry calqaba heading 2 innaa achiin booda 2.3 then screen mockup heading 2 2.4 kanammoo heading 3 goona 2.4.1 dirqama jechuun hunda isaa akkaataa kanaan heading keessa galfannaa. Heading 3 2.4.2 goona deefama lakkoofsa afaan ingiliffaan waamuu waan natti bareefi amma dhufnee inni dhumaa maal ta'a jechuudha 3 ta'a jechuudha. Inni heading 1 keenyadha 2 jechaa turre 3 jennee maal goone jechuudha. Amma hunda isaa gara maalitti import gooneera gara headerii yala gaggalchinee jirra jechuudha. Achiin dhufnee bakkitti table of content keenya galchuu barbaannu click goona iddoo kana jechuudha. Asittiin galchuu barbaade click godhee ka'een dhaqee maal jedha reference ishii garuu kana reference kan jedhutti click godha. Achiin table of content kan jedhutti okayidha. Ergan okay filannoowwan baay'ee naa baasa. Inni kun automatic table dha. Kunis automatic table dha. Kun manual table jechuun harkaan kan barreessinu. Ani kana maal gochuun barbaade isa lammaffaa kana table of content isa lammaffaa kana irratti click gaafan godhu akkuma argitan kana table of content warreenan waamaa ture abstractiin Roman number 1 acknowledgement Roman number 2 introduction of chapter 1 Roman number 1 amma dhaqee referencing ko page number 6 irra jira naan jedhutti kun number 6 irra maal laa godhee jechuudha. Table content ko hundasaa
fidee as naaf galcheera jechuudha. By the way, abstractiin gadi siquu qaba. Gaafa gadi siqu maal godha? Dhufee acknowledgement ko Roman number sirriirra galchaa jechuudha. Okay. Yeroo sana dhufee table content kanallee maal gochuu danda'a? Table of content kanallee hoomee alaa dhufee heading 1 yoon godhe achiin heading 1 godheen as galchuun barbaada. Acknowledgement illee Roman number sirriirratti update table kan jedhu tokko jedheen enter update entire table. Gaafa click irratti godhu kuno number 2 number 3 jedhee naa galcheera jechuudha. Amma maal hojjenneerra jechuudha? Table of content keenya xumurree jirra jechuudha. Akkuma table of content kanatti ammas immoo wanti galu ni jira. Maalidha? Inni calqabaa list of table. Inni lammaffaa immoo list of figures. Sababni isaayyuu as keessaa table qabnu jira. Table tokko, lama, sadi table kana list kaa'uu qabna. Akkasumas figure yookaan immoo suuraawwan kun ni qaqqabna. Isaan kanas maal gochuu qabna jechuudha? Ol baafnee kaa'uu qabna jechuudha. As kaa'uu qabna. Table of content keenyatti aansinee gargadii kana kaa'uu qabna jechuudha. Kana gochuun maal goona? Calqaba list of table yaa hojjennu. Table keenya hunda isaatiif deemnee caption kenninaaf. Caption jechuun barreeffama asirratti barreeffamnu jechuudha. Caption kana kennuuf kun table dha yoo inni kana gochuudhaaf calqaba hin dhumnaa. Erga dhumnee page of layout reference kan jedhutti okay goona jechuudha. Reference erga dhumnee booda akkuma isinitti mul'achaa jirtu insert caption kan jedhu kana dhumnee bannaa. Insert caption keenya erga bannee booda maal jedha? Figure 1. Ani garuu amma figure yoo ta'an table dha kan inni hojjechuu barbaade waan ta'eef maal goona? Gadi dhumnee bakkee new label jettu kana new label kana irratti click goona yookaan immoo hin bannaa. Achi ishii kana irra dhumnee maal jennaa? Table jennaan. Table jennee gabarreessinee table 1 2 3 4 jedhee ofiisaa update nu godha. Garuu table 1.1 jechuu barbaanne immoo 1 jennee keenya jechuudha. Ammaaf table 1 2 3 jedhee waan hin deemu barbaaduuf yookaan immoo 2.2 yalee irra waan ta'eef 2.2.1 2.2.2 2.2.3 jennee keenya jechuudha. Kanaaf 2.2 point jedheen dhaabban. Sababni isaayyuu kanaan 0.1 jedhee barreessa, kanaan 2 jedhee barreessa ofiisaati waan ta'eef then click goona 2.2.1 jedhee naa barreessira. Okay jedha. Erga as naa dhufee maal jedha? This is the first table. This is the first table. Jennee eega barreessinee booda foontii isaa rakkoon qabu waan barbaanne jijjiiruu dandeenya. Garuu defaultii 9 waan ta'eef foontii isaa, kalarii isaa hunda jijjiiruu dandeenya. Amma immoo table isa lammaffaa irra bira argan dhufee ammas deemeen insert caption kan jedhu dhuqa. Kunoo ofiisaatiyyuu 2.2.2 jedhee naa kaa'eera. Amma wanti narraa eegamu okay jechuu bicha. Kunoo then this is the second table. This is the second table. Kanas kalarii isaa jijjiiruu dandeenya. Ammas gad dhufeen isa sadaffaa irratti deemaa jira. Insert caption 2.2.3 then dhufeen this is the third table. Kanas maal gochuun qaba? Ergan godheen booda table kan biraa asirraan qabu inni kan figariidha. Isaaf sin hojjennaa. Amma deemee maal gochuun qaba jechuudha? List of table koo as galchuun qaba jechuudha. Yes, gajjallaa kana page haaraa abstract gararraa iddoo kana list of tables ergan jedhee list of table koo jidduu kana galchuu qaba jechuudha. Jidduu kana isa galchuuf maalan godha? Ol deemee reference alaa dhufeen insert caption kana irratti galchaa ture. Amma immoo insert table of figures kan jedhu biran dhufa. Ergan click godhee kana naa baasaa asii as keessaa dhufnee filan. Fakkeenyaaf otoon figure jedheera ta'e yookaan otoon table jedheera ta'e kan biraa filadha. Amma garuu table 2.2 koo isan dura barreesse new label jedhee kan hin barreessan filadha. Ergan filadhee okay irrattidha jechuudha. Kunoo table tokko warra naan dura barreessaa ture sana akkaataa kanaan naa baasa. This is the first table, this is the second table, this is the third table. Maaliin naa baasa jechuudha?
peejii isaan irra jira wajji fuula sadaffaarra jiru. Maaliif fayyada kun yoo jenne otoon kana harka keenyaan barreessuu hin dandeenyu. Maaliif liinkii ta'uu qaba. Amma control plus click to follow the link. Amma tun controlii gadi qabee asirratti click godhee iddoo teebilii kootii nageessa jechuudha kun akkaataa kanaan. Kanaaf barbaachisaadha jechuudha. Okay. Amma list of teebilii keenya hojjennee xumurreerra. Amma immoo gara list of figarii keenyatti haa darbinu. Figarii inni calqabaa eessa jira? Figarii inni calqabaa. Figarii inni calqabaa kanadha. As jalatti click goone dursa. Ergasitti click goone ammas reference kan jedhu bira dhaqnee insert caption jenna. Insert caption eegennee dhufnee maal jennaa? New label jennaan. New label kan kana figure yookaan immoo afaan Oromoo naa barreessu akkasiin eegaluuf suuraa haa jedhu. Suuraa ergan jedhee yeroo danuu afaan Ingiliffaarra yeroo proposal yookaan research akkasumas documentation hojjetamu figure jedhamee barreeffama jechuudha. List of figures waan jennuuf ammaaf garuu suuraa yoon jedhe tokko lama sadii dhee ofiisaatii waama jechuudha. Okkeen godha suuraa tokko naa jedheera. Ergan click godhee kun maal jedhaa? My use case jedheera darbaa jechuudha. Suuraa tokkoffaan my use case dha. Gara suuraa lammaffaan deema. Suuraa lammaffaan as jira. Then insert caption jedheen inni suuraa lama naa jedhee jira. Okkeen jedhaanii suuraa lama kanarratti immoo my class diagram maqaa suuraa kanaan kaasa barreessaa jechuudha. My class diagram jedhee amma immoo isa sadaffaa biraan deema. As dhufeen insert caption jala isaatti click gochuun qaba jechuudha. Dur suuraa jedha. Okkeedha. Kun immoo my login screen mockup. My login screen mockup jedha jechuudha suuraa sadaffaa. Suuraa arfaffaa dhufeen maalan jedha insert caption suuraa afur. Okay. Kun immoo maal jedha? My searching screen mockup. Gadeensiqa suuraa kan biraan qabu jechuudha. Kanaafuu suuraalee afur qabna. Suuraalee afur kan immoo eessa kaa'uun barbaada? Dhufeen list of teebilii gajjallaa kaa'a jechuudha. Iddoo kana asitti maal jedha? List of figures. Gadi siqeen naannoo kanatti asirratti click godhee ka'een amma dhufa referaansii koodha dhufeen insert table of figures. Ergan godhee dhufee as keessa maal filachuu qaba jechuudha? Suuraa isheetu kana filadha. Then suuraa tokko, suuraa lama, suuraa sadii, suuraa afur jedhanii asii gadi naa baaseera. Okkeen jedhaan. Then suuraawwan my use case, suuraa 2, my class diagram akkuma dura barreessine sana jechuudha. Akkaataa kanaan jira nuu galee jira jechuudha. Amma kana peejii haaraa irratti hin gabbaasa. Akkuma argitan abstract roman number 3 godhee acknowledgement immoo roman number 4 godhee jiru. Office nu wala gadi siqaa deema page break waan hojjenneef jechuudha. Amma dhufnee hojiin itti aanu maal gochuudha? List of table fi list of figure keenya kana as keessa galchuudha. Table of content keessa galchuudha. Kanaaf list of table kan jedhu kana dhufeen home irratti click godheen head 1 jedha. List of figures kan jedhu dhufeen heading 1 kan jedhu irratti okay dha. Achiin booda table of content keessa dhufeen update sheet kana dhufeen entire update table kan jedhu okay godha. Then akkuma argitan list of figures, list of tables nagalcheera. Roman number 4, number 3 godhee hunda isaa naa hojjetee jira jechuudha. Okay, wantoota har'a baranne keessaa inni calqabaa paging formatidha. Paging format keessatti title paging fuulan qabu argitanii preliminary partiin immoo Roman number 1, Roman number 2, Roman number 3 and Roman number 4 jedhee galeera. Amma immoo main body yookaan immoo introduction irraa kaasee immoo maal ta'uu qaba? Page number 1, page number 2, page number 3, page number 4 jedhee hanga dhumaatti nu galeera jechuudha. Inni itti aanu immoo akkaataa kamiin akka table of content keenya hojjennuu fi akkaataa kamiin akka update gochuu dandeenyudha. Inni itti aanu immoo akkaataa kamiin akka list of table fi list of figure keenya hojjechuu dandeenyudha jechuudha. Asumaan immoo waan biraa waan isinitti agarsiisuu barbaade maalidha? Akkaataa kamiin akka footerii fi headerii galchinu. Footerii kan as galchuudhaaf inserteen dhufnee footer jenna. Footerii gosa baay'ee jira waan ta'eef kan barbaadne filannaa.
asii dhufnee kan of filanne peejiin keenya hin badu. Asitti waan barbaanne barreessina. Sarganteek tutorial yoo inni kan ammoo isa peejii jedhu kana dhiifnee peejii isaa biraa balleessine rakkoon qabu jechuudha. Akkaataa kanaan nu galeera. Asitti akkuma argattan fuuteriin koo hundaaf galee jira. Garuu maaliif hin galle? Kanaaf hin galle jechuudha. Taayitil peejiidha. Maaliif ijaan dura yuunik jedhee silan gubbaatti godheef kun akkuma argitan kana. Okay. Akkuma dura gubbaa kana yuunik godhe kanaafuu isarratti hin galu jechuudha. Headeriis akkaataa kanaan akkuma anuma fuuteree galchetti maal goona? Sammoo hundee gubbaa kanatti kilik gooneeti insert jennee header jennaa jechuudha. Header keenya mudhunnee iddoo kana goona. Jennee asirratti barreessuu dandeenya jechuudha. Ammas asirras hin galle garuu isa kaan hunda sarrayyuu naa galeeraa jechuudha. Headeriin koo seen barnoonni keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Dhumarratti wanti ani isin gaafadhu viidiyoo kiyya laayik, kooment godhaa akkasumas sabskiraayib godhaa. Hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa. Dhugaa isinitti himuuf namoonni baay'ee rakkatu. Yeroo barattoonni yuunivarsiitii warreen muuxannoo kompiitara irratti hin qabne keessumaa yeroo eebbaa wanta kana hojjechuu irratti baay'ee rakkatu. Baay'ee isaanii argeera. Garuu haala kanaan bifa salphaadhaan qindaa'ee yeroo dhiyaate viidiyoo kanatti fayyadamanii ofii isaanii hojjetachuu waan danda'aniif sheer godhaa namoota biraan ga'a. Laayik yoo gootanis namoota bira dafee ga'uuf waan fayyaduuf sheer godhaa isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatooma.